Kun oolte bulteedha. Ooltii bultiin teessan nagaa taatu isiniin jecha oolte bultee guyyaa irraan tanaatiin ammoo ooltii bultii biyyoota addunyaa ooltii bultii ardii teenyaatii fi ooltii bultii Itoophiyaa gabaabinaan isin biraan kan geenyu ta'a. Oolte bultee isinii qopheessaa ka jiru An'uudii Muusaati. Gama ogummaa kaameraatiin ammoo Hawwiina Biyyuutiitiin wajjin jira. Hanga xumura oolte bultitti turtiin teessan oolte bultee wajjin haa taatuun isiniin jira. Oolte bultee jalqabaatiin naannoo daangaa Amaaraatii fi Tigraayitti humni raayyaa ittisa biyyaa hojii nagaa eegsisuudha. Nagaa kabachiisuutii fi hojii eegumsa nageenya naannoo sanii tiisuu waliigalaa irratti akka bobba'u mootummaan federaalaa Rippaabilika Itoophiyaadhaa ibseetii jira gaa'e. Kun kan dhaga'ame ammoo tibba kana wal mufannaan hamaan akka haaraatti Maqaleedhaa fi Bahaar Daar jidduudhatti uumamaa jiraachuu isaa hordofeeti jechuudha. Tajaajilli kominikeeshinii mootummaa federaalaa akka beeksisetti yoo ta'e ammoo sochiin dhiyeenya kana naannolee lameen keessatti taasifamaa jiru yookaan ammoo wal darbannaan jechoota naannolee lameen irraa mul'achaa jiru nagaa biyyattii hajeequu osoo hin ta'in seenaa kaleessaatirraa kan hin baranne yookaan ammoo kaleessuma keenya har'a keenyarraa kan akka hin baranne nu garsiisu jechuu isaatiin cinaadhattis ammoo waliigaltee Piriitooriyaa faanas kan wal dhiitu ittiin jeetii jira jechuudha. Dhiyeenya kana ammoo ibsa bulchiinsi yeroo mootummaa naannoo Tigraay jajjabeessee baasee hordofuudhaan Bahaar Daar irraa akkasumatti ibsi jabaan kennameeti jira jechuudha. Ibsi Maqalee irraa bulchiinsi yeroo mootummaa naannoo Tigraayin kenname kun ammoo mootummaan naannoo Amaaraa kitaaba barnootaa keessatti kaartaa naannoo isaa kan fayyadame sirreessuudha qaba, saffisaan sirreessuudha qaba. Yoo kanan sirreessine taate ammoo gara biratti deemamuudhaatu malee jechuudhaan ibsa doorsisaan guutame fakkaatu Maqalee irraa bahee tureeti jira. Ibsa doorsisaa kan Maqalee irraa kenname jaame kan hordofuudhaan ammoo bulchiinsa naannoo Amaaraa Bahaar Daar irraa ibsa deebiidhaa kenneefiiti jira jechuudha. Kun dhugaa lafarraa fi qabatamaa lafarra jirtu haaluudhaan cinattis ammoo dhugaa seenaa haaluudha. Kaartaan fayyadamaa jiru kaartuma naannoo keenyaati jechuudhaan bulchiinsi naannoo Amaaraa deebisaa kenneefiiti jira jechuudha bulchiinsa naannoo Tigraay. Tibba kana ammoo wal darbannaa jechootaa san hordofuudhaan bulchiinsa kibba Tigraay kan yeroo dabaretti turee fi yeroo ammaan tana ammoo mootummaa naannoo Amaaraatiin bulaa jiru naannoo raayyaa Alamaxxaadhaatti gaa walitti bu'iinsi qaama naannoo Amaaraatii fi qaama naannoo Tigraay jidduutti uumamuudhaan gaaga'amni salphaan uumameeti jira gaa'e. Naannoleen lameen jechuunis naannoon Amaaraatii fi naannoon Tigraay ammoo walitti bu'iinsa uumame kanaaf naannoo Amaaraatiitu sababa naannoo Tigraayitu sababa jechuudhaan quba walitti qabaa kan jiran yeroo ta'u gaaga'ama kanaaf ammoo ka'umsa katee akka tajaajilli kominikeeshinii mootummaa federaalaa ibsa dhiyeenya kana miidiyaaleef kenneen ibsetti yoo ta'e qaamni naannoo Tigraay keessaa ka'e gara naannichatti seenuudhaan humnaan daangaa sararuudhaaf yaadurraa kan madde ta'uu isaa ministeerri tajaajila kominikeeshinii mootummaa federaalaa Laggasaa Tulluudhaa ibseetti jira gaa'e. Dr. Laggasaa Tulluudhaa ministeertichi akka jaanitti yoo ta'e ammoo naannoo daangaadhaa kana humnaan sararuu yaaduun furmaata yeroo ta'uu ni mala. Garuu ammoo furmaata yeroo dheeraadhaa ta'uu malu, furmaata waaraa ta'uu malu waan ta'eef murtiin daangaa sararuutii fi murtiin eenyummaadhaa bu'uuruma heeraa fi seera biyyattiin itti bulaa jirtuun deebisaa riiferandamii yookaan ammoo murtii ummataatiin argachuudha qaba. Kanarraa kaafee ammoo humnaan daangaa sararuu fi humnaan gaafii eenyummaa deebisuuf yaaluun waan turuu miti jechuudhaan mootummaan federaalaa gama isaatiin ibseetti jira jechuudha. Naannoo Amaaraa godina Gojjaam lixaa Finoota Salaamitti boombiin harkaa mana barumsaati irratti darbatameen barattoonni 31 ta'an madaanii jiraachuu isaaniitii fi barattoota kana keessaa ammoo barattoonni lakkoofsaan 2 ta'an akka malee madaa'uudhaan yaala olaanaadhaaf gara mana yaalaa sadarkaa olaanutti geeffamaniiti jiran jechuudhaan odeeffannoon naannicharraa baatee himteeti jirti gaa'e. Yeroo torbaan kana keessa jechuudha haleellaan humnoota fiinxaaleeyyii barattoota irratti raawwatameeti jira jechuun ni danda'ama. Naannoo Amaaraa keessatti haleellaa kana kan raawwate ammoo akka bulchiinsi naannoo Amaaraa gara kominikeeshinii naannichaatiin ibsetti yoo kan ta'u taate barataa Yohaannas Tasfaayee jedhamu haleellaa kana kan raawwate ammoo barataa Yoonaas Tasfaayeedha jedhamu yeroo ta'u barataan kun ammoo ergama diinota kan mootummaan Amaaraa ittiin jiru yookaan ammoo fiinxaaleeyyii jechuudhaan kan yaamurraa ergama kana fudhachuudhaan haleellaa mana barumsaa
qophaa'ina daamoot lakkoofsa tokko irratti raawwachuudhaan barattoota qorumsaaf ta'anii jiran gaaga'amarra buuseeti jira jechuudha gaa'e. Kanaanis ammoo naannichatti yaaddoon hamaan uumame barattoonnis qorumsa isaanii yeroosiif adda kutanii jiraachuun isaanii gamasirraa ifoomeetti jira. Kanas haa ta'u san ammoo haleellaan humnoonni fiinxaaleeyyii naannoo Amaaraa keessatti yeroo garagaraatitti mootummaa naannichaatii fi qaama olaantummaa seeraa kabachiisaa jiru irratti hawaasa nagaa kan jiruu fi jireenya isaa geggeeffachaa jiru irratti dabreetis ammoo sabootaa fi sablammoota uummattoota biyyatti kan nagaa naannicha keessa jiraatanii fi saboota xixiqqoo ammaasin ammoo hordoftoota amantii biraa kan naannicha keessa jiraatan irratti raawwachaa jiruun ammoo gaagaamni naannicha keessatti gahaa turuun ni yaadatama gaa'ee. Akka fakkeenyatti yookaan laallu taate saba Agaw irratti haleellaan yeroo garagaratti raawwatamuun humnoonni fiinxaaleeyyii kun addatti baasuudhaan sababa eenyummaa isaa qofaaf saba tokko haleeluu isaatiin gaagaamni gahaa tureetti jira. Haleellaan eenyuma kana ammoo humnoonni fiinxaaleeyyiidhaa kun gara naannoo Amaaraa godina addaa saba Oromoodhaa kan achitti argamutti seenuudhaan haleellaan raawwataniin lubbuun namoota hedduudhaa dabruudhaa fi ammoo namoonni hedduun yaalaa fayyaatillee dhabanii kan haleellaa fiinxaaleeyyii raawwatte madaan dararaa hedduurra naannichatti gahaa turuun ni yaadatama. Kun kanumaan osoo jiru ammoo humni fiinxaaleeyyiidhaa kun gama baratatti dhimma ba'uudhaan haleellaa mana barumsaa dhaloota oomishaa jiru irratti raawwachuudhaan barattoota boru biyya tana ce'isan barattoota boru nageenya biyya kanaatiif guddina dinagdee biyya kanaatiif akkasumas ammoo jijjiirama rogmaraa kan biyya teenyaatiif ni qabsaan yookaan ammoo galmaan ga'uuf ni hojjetaman jaamee irratti abdatamu irratti haleellaa boombii hojjetanii geggeessaniiti jiru jechuudha. Seenaa biyyoota addunyaa keessatti mana barnootaa irratti barattoota qorumsaa taa'ee dhaabbileen shororkoo isaa idil addunyaa efinjaanu haga ammaan tanaatitti haleellaa boombii harkaa raawwatanii jiran jechuudha. Gareen fiinxaaleeyyii hidhannoo alidaleedhaa qaban yookaan ammoo hidhattoonni alidileedhaa naannicha keessa socho'anii fi milishaan naannoo Amaaraa karaa seer-dhablummaatiin naannicha keessa garmalee socho'aa jiru. Adeemsa olaantummaa seeraa naannicha keessatti kabajamaa jiru guutumaan guututti danquu irratti danda'ama hanga isaaf danda'ametti jechuudha. Kana yeroo jennu ammoo mootummaan federaalaa naannicha guutuu keessatti hojii olaantummaa seeraa kabachiisuudhaatti jira. Mootummaan federaalaa naannoo san seenee hojii olaantummaa seeraa kabachiisaa osoo jiru ammoo humni fiinxaaleeyyiidhaa tungaa qaama garagaratti dhimma ba'uudhaan hojiin olaantummaa seeraa kun akka danqamu godhuudhaaf sochirra jiran jechuudha. Hojii olaantummaa seeraa mootummaan akka xiyyeeffannoo dhimma garagaraatiif kanneen hojiin olaantummaa seeraa mootummaan federaalaa waamicha mootummaa naannoo Amaaraatiin naannoo Amaaraa seenuudhaan kabachiisaa jiru kun akka galman geenyu godhuudhaaf xiyyeeffannoo mootummaa gara adda addaatti akka kennamu godhuudhaaf kan siistama akkanaa kana gargaaramaa jiran jedhamuudhaan ogeeyyiin dhimma siyaasaa xiinxalan yeroo garagaratti ibsa miidiyaaleef dhimma kanarratti kannanii yookaan ammoo afgaafii miidiyaaleedhaa wajjin taa'isanii turaniin ibsaa turaniiti jiru. Kanas haa ta'u san ammoo gareen fiinxaaleeyyii hidhannoodhaan naannicha keessa socho'an kun ammoo saboota akka Agaw Qimaantii fi godina addaa saba Oromoo seenuudhaan uummata Oromoo irratti hordoftoota amantii garagaraa kan naannicha keessa jiran irratti sababa amantaatii fi sababa eenyummaa isaanii qofaaf haleellaa raawwachuudhaan miidhaa geessisutti argamanii miidhaa geessisuu cinaadhattis ammoo nagaa fi tasgabbiin naannoo Amaaraa keessatti akka hin dhufne humnoonni kun halkanii guyyaa hojjechuudhaatti jiranii san biras kutee ammoo biyyattiin akka hin tasgabbooynee fi biyyattiin miila lamaan akkana ejjenne dinagdeen biyyaa akka raafamus gaaga'amaa fi waraana malle keessa biyyattii naquudhaaf halkanii guyyaa carraaquu irratti argaman jechuudha. Humni fiinxaaleeyyii kun dhiyeenya kana ammoo addatti waan takka gurra dhagaamee hin beekne ijaanis argamee hin beekne kan addunyaa shororkeessitoonni keessa socho'an jaaman hundarratti yeroo garagaratti gocha badaa raawwatamee hin beekne barattoota nagaan mana isaaniitirraa bahanii lafti nagaa biyyi teenya nagaa naannoon teenya nagaa barannee biyya teenya jijjiirraa baranneet ummata keenya jijjiirraa barannee lammiiwwan keenya jijjiirraa baranneet ammoo saba keenya jijjiirra jedhanii qorumsarra jiran irratti boombii harkaa darbuudhaan barattoota hedduu madeessanii miidhaa irraan ga'aniiti jiran miidhaa qaamaati. Kanaanis ammoo yerosumatti gaa mootummaan naannoo Amaaraatii fi qaamni olaantummaa seeraa naannicha keessatti kabachisiisuu irratti argamu barataa boombii harkaa barattoota irratti ergama fiinxaaleeyyii fudhachuudhaan darbee fi dhoose kana to'annoo seeraa jala oolchuudhaan hojii olaantummaa seeraa kabachiisaa akka jiru mootummaan naannoo Amaaraa gama ibsa gama waajjira kominikeeshinii naannichaatiin kenneen ifoomseeti jira jechuudha.
Puntlaandii fi Somaalilaandi ajaja mootummaan federaalaa Somaaliyaadhaa Moqaadishoo irraa dabarse kufaa taasisaniiti jiranii. Mootummaan federaalaa Somaaliyaadhaa kan Somaaliyaadhaa Somaalilaandii fi Puntlaandi Qoonsilaa mootummaa Itoophiyaadhaa kan magaalaa guddittii isaanii keessatti argamu saffisaan akka cufaniif yeroo dabre waamicha dhiyeesseeti jira gaa'ii. Waamicha mootummaan federaalaa Somaaliyaadhaa dhiyeesse kan hordofuudhaan ammoo Somaalilaandii fi Puntlaandi ajaja mootummaa federaalaa Somaaliyaadhaa kan Moqaadishoo jiru akkam fudhannee fi ajajni mootummaa Somaaliyaadhaa kan Moqaadishoo jirurraa dabree jiru ammoo seera biyya Somaaliyaadhaa mataan isii kan itti geggeeffamaa jirtu seera federaala biyyattii kan cabse jechuudhaan seerichas qeeqaniiti jiru jechuudha. Mootummaan Pirezidaantii Hassan Sheekh Mohammadiin durfamu mootummaan Somaaliyaadhaa eega Itoophiyaadhaa wajjin sababa hulaa galaanaa Itoophiyaan argachuu waliigaltee isii dandeessu Somaalilaandii wajjin mallatteessite walgaarreffannaa keessa seenanii asitti tarkaanfii adda addaa fudhachuu irratti argama jechuudha. Mootummaan Somaaliyaadhaa kan Moqaadishoo jirugaa mootummaan Puntlaandi magaalaa guddittii isii keessa yookaan ammoo Gaarowee keessa kan jiru Qoonsilaa mootummaa Itoophiyaadhaa saffisaan akka cufu ajaja dabarseeti jira. Kana biras dabruudhaan ammoo mootummaan Somaalilaandis bifuma wal fakkaatuun qoonsilaa mootummaa Itoophiyaa kan magaalaa guddittii Somaalilaand hargee isaa keessa jiru akka saffisaan cufu ajaja dabarsee tureeti jira. Kun kadhagaame ammoo mootummaan Somaaliyaadhaa ambaasaaddarri Itoophiyaadhaa kan Moqaadishoo keessa jiru saffisaan imbaasii Itoophiyaa tan Moqaadishoo jirtu cufuudhaan sa'aatii 72 keessatti Moqaadishoo gallakkisee lafa Somaaliyaa gallakkisee akka biyyaa ba'u ajaja dabarsuu isaanii hordofuudhaan yeroo ta'ugaa mootummaan Somaaliyaadhaa kana qofatti hin dhaabbanne ambaasaaddarri isii kan hojiidhaaf Finfinnee jiruuf ambaasaaddarri isiidhaa kan hojiidhaaf magaalaa guddittii Itoophiyaadhaatii fi handhuura Oromiyaatti Finfinnee jirus mariidhaaf gara magaalaa Moqaadishootti iyyammateeti jira jechuudha. Walgaarreffannaan hammaachaa dhufte kun ammoo kan maddite ammajjii tokko bara 2024 mootummaan Itoophiyaatii fi mootummaan Somaalilaand waliigaltee Finfinneetti mallatteessaniin waliigaltee walhubannaadhaa Finfinneedhatti mallatteessanii turaniin Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuu akka maltu walhubannoorra ga'uu isaanii hordofuudhaan jechuudhaan mootummaan Somaaliyaadhaa ammoo waliigaltee mootummaa Itoophiyaatii fi mootummaa Somaalilaand jidduutti mallattaa'ee jiru kana dhimma keessoo biyyaa keessa dhimma bilisummaa keessoo biyyatiyyaa keessa harka kan naqate jechuudhaan kallattiidhaan qeeqaa tureeti jira. Qeequrras dabaree ammoo tumsa dippiloomaasiitii fi tumsa waraanaa akkasumas ammoo tumsa nageenyaa hiriyummaa fi firoota biyyoota addunyaa qabu hundarra deddeemuudhaan walitti gurrachuutti irratti argama jechuudha mootummaan Somaaliyaadhaati. Mootummaan Somaaliyaa ammoo ajaja qoonsilaan Itoophiyaa akka Somaalilaandii fi Puntlaandi keessatti argamu hatattamaan akka cufamu dabarsuu malee ammoo tarkaanfii qabatamaa lafarratti fudhachuun eegalle jechuudha. Mootummichi qoonsilaan biyyoota lameen jechuunis ammoo naannolee akka biyyattii Finlaand, Somaalilaandii fi Puntlaandi keessatti qoonsilaan argamu akka cufamu Soomaaliyaan ajaja dabarsuu isii hordofuudhaan ammoo aangoonni biyyoota lamaanii yookaan ammoo naannolee lamaanii kan Somaalilaandii fi kan Puntlaandi ammoo ajaja mootummaa federaalaa Soomaaliyaa qaama ifiin jiru kan Moqaadishoo mandheeffatee jirurraa gama isaaniitti dabre gonkuma akkam fudhanne jala sararanii ibsaniiti jiru jechuudha. Kan hordofee ammoo mootummaan Somaalilaand beekamtii mootummaa federaalaa Soomaaliyaatiif kennee ture guutumaan guututti kaasuudhaa fi kana booda ammoo Puntlaand biyyeef dandeesse taatee akka jirtutti labsateeti jira jechuudha. Kun ammoo kadhagaame Somaalilaand guutumaan guututti akka biyyatti beekamtii Itoophiyaarraa argadheetiin jira jechuudhaan kanaan dura waliigaltee hulaa galaanaa Itoophiyaa argachiisuu danda'u eegaa 4 kiiloodhaa wajjin mallatteeffattee booda dubbachuu isii hordofuudhaan Somaalilaand faana Somaalilaand irra deemuudhaan Puntlaandis mootummaa Somaaliyaa kan Moqaadishoo jirutti garagalteeti jirti jechuudha gaa'ee. Gaagama siyaasaadhaa gaanfa Afrikaa kana mudachuu maluugaa mootummaan Somaaliyaadhaa kan tumsa waraanaa biyyoota addunyaatti irra deemee walitti gurrachaa jiruu fi bilisummaa biyyatiyyaa keessa seenan jechuudhaan ammoo
waan hin malle ambaasaaddaroota biyya keessaa baasaa jiruu fi ambaasaaddarri isiitis ammoo kan biyya ollaa isii Itoophiyaa keessa jiru gama Moqaadishootti yaamaa jiru guutumaan guututti itti waamamaa itti gaafatamaa ta'uu akka malus dhaabbileen garaagaraa dhaabbileen miidiyaadhaa ibsaatii jiran jechuudha. Dhaabbileen miidiyaa kala haajaanii malee ammoo dhaabbileen idil addunyaa gurguddoodhaa fi gamtaa Afrikaadhaa dabalatee gamtaan Awurooppaadhaa akkasumas ammoo dhaabbanni manni marii nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomaniitis ammoo dhimma kanarratti Somaaliyaa cinaa goranii ka jiran yeroo ta'u waliigalteen ammoo Somaalilaand fi Itoophiyaa mallatteeffatanii jiran waliigaltuma duraanuu jirtu malee waliigaltee biyya birmadummaa biyya kamiitu miidhuu miti jechuudhaan yeroo dabre muummicha ministeera Itoophiyaadha Dr. Abiy Ahmad ibsanii turuun isaanii ni yaadatama gaa'e muummicha ministeera kana kajaan ammoo mana marii bakka bu'oota uummataa irratti ibsa kannanii turanii yeroo ta'u Itoophiyaan fedhii biyya namaa weeraruutii fi fedhii lafa namaa fudhachuu gonkumaa kan qabnee fi inumaatu ilmaan Itoophiyaadha. Sababa Somaaliyaadhaa wareegama olaanaa kafaluudhaaf nagaa Somaaliyaadhaa eegsisuudhaaf tasgabbii Somaaliyaa eegsisuudhaaf kanarras dabroo immoo Somaaliyaa akka biyyatti ijaaruudhaaf ilmaan Itoophiyaadhaa addatti wareegama baasaa turuu fi baasaa jiraachuu muummichi ministeera yeroo dabre kaaseetti jira. Biyyi ollaa Itoophiyaa taate Soomaaliyaan ammoo oolmaa Itoophiyaan isii oolte kana dagachuudhaan ambaasaaddarri isii kan Finfinnee jiru mariidhaaf jettee gara Moqaadishootti yaamurra achi dabre ammoo ambaasaaddarri Itoophiyaadhaa kan Moqaadishoo jiru Muktaar Waareedhaa hatattamaan sa'aatii 72 keessatti magaalaa Moqaadishoo lafa Soomaaliyaadhaa gallakkisuun akka ba'u ajaja dabarsitee sanirra dabruudhaan ammoo Puutlaandii fi Somaalilaand keessatti qoonsilaan Itoophiyaadhaa argamu saffisaan akka cufamuufis ajaja dabarsitee jiraatullee ammoo mootummaan Puutlaandii fi mootummaan Somaalilaand ammoo qoonsilaa Itoophiyaa kan Hargeysaa keessatti argamuu fi qoonsilaa Itoophiyaa kan Gaarowee magaalaa guddoo Puutlaand keessatti argamu akkan cufnee fi ajaja kan akkan fudhanne jala muranii addeessanii mootummaa Somaaliyaadhaa kan Moqaadishoo jiruuf ibsaniiti jiran jechuudha. Israa'el haleellaa Iraan irraa narratti aggaamamee jiru firraa deebisuudhaaf guutumaan guutuutti qophii taasisaatiin jira jetteetti jirti gaa'e Israa'el kana kan jetti ammoo haleellaa humni qilleensa Israa'el Siiriyaa keessatti raawwatee jiruun qondaala waraanaa olaanaa Iraan tokko dabalatee namoonni 13 bakkatti eega ajjeefaman booda Iraan haloo bahannaadhaaf qophiidhatti jirti. Iraanis ammoo gameessiitiin halooniin bahadhaa gocha ajjechaa Iraan irratti gocha ajjechaadhaa Israa'el qondaalota waraanaa Iraan irratti raawwatte kanaaf ammoo deebisaa guutumaan guutuutti nin kanna jechuudhaan Teheraan irraa eega ibsa baaste booda ammoo Israa'el muddama guddaa keessa galuudhaan guutummaa biyya isii keessatti qophii hamaa taasisaati jirti ijaamuudhaan miidiyaaleen idil addunyaa gabaasaati jiran jechuudha. Walgaarrinfannaan Tel Aviv fi Teheraan jidduu jiru kun ammoo kan bubbule ta'ullee dhiyeenya kana ammoo haleellaa humni qilleensa Israa'el Sooriyaa keessatti raawwatee tureen qondaala waraanaa olaanaa Iraan dabalatee namoonni 13 qoonsilaa Iraan kan Siiriyaa keessa jirutti ajjeefamaniiti jiranii ajjechaa qondaalota isii kanarratti raawwatamee jiru kan hordofuudhaan ammoo Iraan yeroo gabaabaa keessatti deebisaa quubsaa Tel Aviviif nin kanna jechuudhaan humna waraana isiidhaa agarsiisa guddaa agarsiisuudhaan hiriirri guddaan magaalaa Teheraan keessattis geggeeffamuudhaan qophii sadarkaa biyyatti Israa'el haleeluudhaaf taasisaa akka jirtu ibsiteeti jirti. Kana kan hordofeen ammoo mootummaan Israa'el fi waraanni Israa'elis guutummaa biyyattii keessatti haleellaa Iraan irraa gama Israa'elitti raawwatamuu malu guutummaan guutuutti firraa qolachuudhaaf Israa'eliif deebisaa kennuudhaaf Iraaniif deebisaa kennuudhaaf qophii ta'uu isaanii ibsaati jiranii kanumarraa kan ka'e guutummaa biyyattii Israa'el keessatti tajaajilli GPS'dhaa cufameeti jira. Tajaajilli agarsiistuu kallattii yookaan ammoo GPS'dhaa kan cufameef Teheraan irraa Iraan haleellaa rooketiidhaa yookaan ammoo haleellaa misaayilaattis taatu haleellaa meeshaawwan gurguddaadhaa gama GPS'tti gargaaramuudhaan iddoowwan murteessoo ta'an teessoowwan waraanaa jiddugala waraana Israa'el irratti akkasumas ammoo imbaasiiwwan biyyoota garaagaraa kan Tel Aviv keessatti argaman irratti akka raawwanne yookaan ammoo kutaalee bakka biyyattii kutaalee Israa'el garaagaraa kan akka murteessaa ta'an irratti akka raawwanne GPS akka gargaaramne godhuudhaaf jechuudhaan waraanni Israa'el himeeti jira gaa'e
GPS'n guutummaa Israa'el keessatti cufamuu isaa ammoo dubbii himaan waraana Israa'el Rear Admiral Daniel Hagariin ibsaniiti jiran jechuudha. Rear Admiral Daniel Hagariin akka ja'anitti yoo ta'e Iraan haleellaa raawwattuuf waraanni Israa'el qophii guutumaan guututti firraa ittisuudha taasisaati jira ja'aniiti jiru. Kanaanis ammoo GPS'n guutummaa biyya teenyaa keessatti akka hojjenne gooneetti jirra. Agarsiistuu kallattii cufuudhaan alattis ammoo appilikeeshinoonni garagaraadha kan moobaayila namoota dhuunfaat irratti fe'amanii jiranii fi akkasumas ammoo kompiitaraalee guutummaa biyya Israa'el irratti fe'amanii jiran kan ammoo Iraaniif nabasaasan jettee itti yaaddu Iraaniif basaasaa jiran jettee itti yaaddu dabreetis ammoo odeeffannoo teessoo dhaabbilee garagaraa Iraaniif kennuu ni malan jettee yaaddu Israa'el guutumaan guututti akka hojii dhaaban gooteeti jirti jechuudha biyya isii keessatti. Israa'el kana ka gooteef ammoo Iraan irraa haleellaan irratti aggaamamee jiru kun kallattii dha'uu barbaade yookaan ammoo bakka haleeluu barbaade qixa sirriitiin akkan haleelle godhuudhaaf jechuudhaan ibseeti jira jechuudha waraanni Israa'el gama isaatiin. Waraanni Israa'el kana haa ja'u malee ammoo lammiiwwan Israa'el guutumaan guututti muddama olaanaa keessa seenuudhaan gama ATM'tti maashina ATM'tti gargaaramuudhaan maallaqa isaanii baankiidhaa saffisaan baafachuudhaan raashina midhaan nyaataatii fi wantoota isa barbaachisan guutumaan guututti banachuudhaan waraanni lafoodhaatis banamuu ni mala jechuudhaan sodarraa akka ka'aniin guutumaan guututti raashina bitatanii mana galuudha irratti argaman jechuudha. Yaaddoon bakkeewwan koonsartiitis taanaan bakkeewwan namoota jiddugala garagaraa kan namni itti walitti qabaman lammiiwwan dhimma bashannanaatiifis taanaan dhimma garagaraatiif Israa'el keessatti itti walitti qabamuu malan hundarraa namoonni akka fagaatanis lammiiwwan biyyatti gama toora miidiyaa X'n wal gorsuu irratti argamu jechuudha. Gama Twitter yookaan ammoo toora miidiyaa X jaamuun kan amma beekamuun akka humni waraana Israa'el ibsaa jirutti yoo ta'e lammiiwwan biyyatti yaaddoo haganaa hunda keessa seenuudhaan raashina bitatanii kararraa galuu manatti galuun qabanii yoo wanni hamaan jiraatu akkatee ammoo waraanni Israa'el deebisaa kennuudhaan cinaadhattis lammiiwwan isaanii akka if eeggataniif akkuma dur karaa tajaajila communication yookaan ammoo karaa tajaajila garagaraatiin kan isaan qunnamu ta'a waan ta'eef dilana hunda dhiphachuun qaban jechuudhaan lammiiwwan biyyattiidha waraanni Israa'el addatti tasgabbeessuudhaaf yaalaa ka jiru ta'us ammoo aggaammiin haleellaa Iraan irraa gara Israa'el yookaan ammoo aggaammiin haleellaadha Teheraan irraa gara magaalaa guddoo Israa'el Tel Avivitti ni raawwatama jaame kun yoom akka raawwatamuu fi yoom akka jalqabamu ifatti beekamuu baaturlee ammoo guyyaan ni jalqabama jaame eeggamaa ture. Guyyaa jimaata kaleessaa akka ta'e dhaabbileen miidiyaa Israa'el fi dhaabbileen miidiyaa idil addunyaa garagaraa himaatii jiran gaa'e muddamni Iraanii fi Israa'el jidduutti akka haaraatti banamee jiru kun ammoo biyyoonni baha jiddu galeessaa keessatti waraanni gaaga'ama guddaa hordofsiisu akka haaraatti eegaluudhaan addunyaan teenya gaaga'ama hamaa balaa hamaa keessatti ni kuftii dhiiroo shakkii jiru akka addunyaatitti uumeeti jira jechuudha. Ooltee bulteen keenya kan isinii dhiyeessaa ture kanumaan raawwadheetiin jira. Ooltee bultee isin biraan gaaka ture Anuudii Musaati gama ogummaa kaameraatiin ammoo Hawwii Nabiyyuutiituun wajjin ture. Qophiilee fi sagantaaleen Waliif TV kan hafanitti oofuu ooltii bultiin teessan nagaa taatuun jedha.